Sanis kuno asitti dubara jiru sanis isaan dabarsu barbaadan yoo jiraate carraan kennaaf. Fata nama hedduu baadhi nama adaamuun qabu kabbisilaa kabajamaa haqa miti yoo biyya akka haqa caalutti akkana adara ani barsiifadhee loon erga bare aduu turu ana naa qabadhan adaraan simbira kan wadhi tabiraan qabu nagaan galaa maragina. Akkuma argitanii ashamaa harka fuudhee jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota keenya dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaddisiisa. Haalli du'aa haadha manaa artistii Andu'aalam Gosaa baay'ee keessa namaa kan nama tuquu fi dhugaa dubbachuuf haala hin beekamneen boqattee gamoorraa haala hin beekamneen of darbitee jedhamee haala kanaan darbuun baay'ee nama gaddisiisa. Haa ta'uutii garuu dhugaa ishii kan harkaa qabu Waaqayyo tokkicha. Waaqayyo lubbuu ishii haa maaru akka abbaan ishii jedhes jechuudha. Egaa dhugaan ishii yoo namnis baasu baate Waaqayyo hin baasa. Garuu immoo abbaan ishii waan dubbatanii du'a mucayyoo kootii akkanaaf baastan dhugaa ishii akkanaaf barbaaddan adaraa jedheetoo adaraa uummatatti kennatee jira. Akka Haacaaluu akka inni jalaa hin taane jedhee jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e baay'ee keessi nama caba. Baay'ee osoo mucayyoon kun firii buufattee argitee osoo waanuma tokko jechuudha ilmoo takkaayyuu qabaachuun dhugaa rabbii guddaadha jechuudha.
akkasumas yeroo dhiyoo keessa kan artisti Andu'aalam Gosaatii walitti dhufanii waggoota muraasaaf jaalalaan turanii yeroo dhiyoo keessatti immoo akka gaa'ilas godhachuu barbaadan ibsameeti jira jechuudha. Wanni godhamu hin jiru qa. Egaa addunyaan tanu addunyaa sobduudha. Addunyaa tanarraa hundi keenya ergisaa jiraanna. Tarii ishiin harka namaatiin isaa duutu ofii ishiitiifis ofaa ajjeeftu ofaa darbitu wanni beekame hin jiru. Sana Waaqayyo beeka miti. Garuu immoo harka namaatis yoo ta'e inni ishii akkas godhe inni ishii addunyaa tanarraa dhabamsiise addunyaa tanarratti hin hafu jechuudha. Hundi keenya kan ajjeesus ta'e kan ajjeechisus ta'e kan jiraatus ta'e kan du'us ta'e namumti kamiyyuu addunyaa tanarra yeroo muraasaaf guyyaa hin beekamneef daqiiqaaf sekondii hin lakkaawamneef hin beekamneef isinii gale guyyaa duun hin beeknu maal takka nu mudatu hin beeknu daqiiqa kana keessatti maal takka nutti dhufaa jiru hin beeknu sekondii kana keessattis maal takka nutti dhufaa jiru hin beeknu jechuudha. Garuu jiraachaa jirra haga Waaqayyo nu jiraachise jiraachaa jirra jechuudha. Dhuguma yoo dubbadhe keessi baay'ee nama cabaa hundumatu gadde ana qofaa miti. Maaliif kichuu tana dhugaa dubbachuuf nama kichuu tana haala kanaan dhabuu jechuun baay'ee ulfaataadha. Jalqabumaa osoo hiriyoonni itti dhiyaatan rakkoo ishii baranii jiraatanii kun hunduu dhufa jedhee yaaduu tariitii namatti dhiyaachuunis yeroo tokko tokko baay'ee barbaachisaa kana ta'ee jechuudha. Isinii galee osoo ta'ee akkasin jedha. Akkasumas immoo haadha ishiin mana kiraa ishii fudhattee teessuu gamoo ishiin kiraa fudhattee teessuu gamoo tokkorra kan wajjin taa'an jechuudha. Haala kamiin duute maaliif duute abbaa warraa ishii hoo mana jira moo mana hin jiru eessa jira akkamitti argite jedhanii qorannoo garaagaraa irratti taasisanii turanii ishiinis ani mana yaalaatittan argee yookaan bakka ishiin mana akimii deemtettiin argee jettee dubbatte kuwwan immoo maal jedhanii ishiitu argee yeroo ishiin gamoo irraa kuftee ciistu ishiin argite jedhanii namoonni hedduu miidiyaa irratti kaa'an. Miidiyaan kun baay'ee dhugaa dubbachuu fi kun sobaa kun dhugaadha. Egaa kanuma hundumarraa dhugaa kan beeku Waaqayyo tokkicha. Waaqayyoon immoo lubbuu ishee hamaaru harka namaatiinis haa ta'u harka isheetiinis haa ta'u Waaqayyo abbaa dhiifamaati. Hunduma keenyaaf kan dhiifama taasisu kan arjummaa fi jaalala isaatiin nu jiraachisaas jiru jechuudha. Inni ishee wajjiniin haa ta'u baay'eetti nama gaddisiisa jechuudha. Nama gaddisiisa. Andu'aalamis achitti argamee jira jechuudha bu'aa isheetirratti. Egaa osoo harka isaatiin inni kana taasise qorannoon mul'ise ammatti awwaalcha booda himama yookaan guyyaa awwaalaa booda himama jedhanii sirna awwaalchatiin booda himama qorannoon jedhanii osoo isa ta'ee warrootatti qorate sun warroonni mana yaalaa san keessa tariitii akka inni achirratti hin argamne taasisuuti danda'u jechuudha. Garuu immoo harka isaatii miti kanaaf jechuudha natti fakkaata. Kana hundumaa firdiin Waaqa harka jira. Nuti homaa hin beeknu waan arginu waan dhageenyu haasofnu malee wanti nuti beeknu tokko illee hin jiru jechuudha. Kana fakkaataa hordoftoota kiyya turtii gaarii isiniif haa ta'u. Hunduma firoottan maatii akkasuma abbaa warraa kananii addunyaa abbaa ishii haadha ishii hunduma uummata Oromoo hundaafuu jajjabinan hawwa. Waaqayyoon irra deebiidhaan dhugaa ishii haa barbaadu. Kanuma dubbanna waan biraa homaa hin dubbannu.